toolaadha ilmi namaa. Haya kasi keessa taa'u kun maali? Amaaraa miti. Maaliif hin qalle kana? Maaliif dhukkee irraa hin kaafne? Maaliif hin gubne? Maaliif hin faccifne? Maaliif nu keessaa hin baafne? Nun feenu Amaara? Yaa uummata Oromoo wallaalummatti isinitti taphatamoo doofummaadhamoo jazbummaadhamoo maali wanni kun ka jedhu Dhibba kana viidiyoo fi suuraalee uummata baadiyyaa keessatti qeerraa buqqa'anii bosona keessa dhokatanii jiranii fi dargaggeessa hidhattootaan albeen mormirraa muramuu agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaa bal'inaan qoodamaa jira. Hawaasa Oromoo birattis dheekkamsa guddaa kaasee jira. Iyyaafachuuf yaalii godheen godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti ta'uu odeeffateera. Jiraataan aanichaa BBC'n dubbise tokko dargaggeessi viidiyoo sukkanneessaa irratti albeen mormi yeroo irraa muramu agarsiisu dhalataa aanaa Darraa Darajjii Amaara jedhamu ta'uu fi maatii isaa quba akka qabu dubbateera. Jiraataan kun yaada bilbilaan waayila koo Habtaamuu Xibabuuf kenneen viidiyoon kun amma miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodamus erga raawwatamee bubbuleeraa jedha. Viidiyoo sana akkuma qabaatti osoo abbaan pucaa sanaati yoo ganduma keenya ollaa ganda keenya ganda warree gabroo jedhamu keessa abbaan pucaa ollaa gandichaa kan ta'e ganda warree gabroo keessa achi kan futameetu qalame jechaadha. Abbaan pucichaa amma xiqqoo akka tokko hodheetu kanuma gammoojjii osuma jiraatu achumarraan yaalaaf kan deeme gara jireetti yoo deeme eessa akka ga'e ammaaf quba dhabullee achuma abbichaayyuu maatii isaallee quba nan qaba. Mucaan kun eenyu jedhama tarii umriin isaa waggaa meeqa hin ta'a? Mucaan kun Daranjiidha kan jedhamu. Daranjii Amaara jedhama. Mucaan naannoo fi waggaa 17. Yoom akka ta'e hin beektu? Akka tasaa ta'e viidiyoon kun amma miidiyaa hawaasaarra naanna'e malee ji'a lama dura viidiyoon kun kan bahe. Ani gochi kun raawwatame. Viidiyoo mul'atu kanaafuu sirruma mucichuma? Mucichuma viidiyicha. Mucichaa isatti namana. Namoota gochaa kana raawwatan iyyuu guyyaa milishoota halkan immoo gochaa isaa raawwatan kan achirratti ilaalaa jirra. Qaamatti qabamu mirkaneessuun kan ilaalee warra gochaa kana raawwatu jira magaalicha. Maali sababni isaanii? Sababni isaa bakka naannoo sanaan Oromoo hundaanuu shanee jedhaniini Oromoo bakka kanaa buqqaanu lafi kun kan darree Amaarati waan ta'eef gaasitti qortina waan ta'eef yoo ejjennoo kanaan waliin hiriirtanii hiriiruu baannaan gandoota kana sin buqqaqa ejjennoo jedhu qaban jalqabumaa yoo gaafa dura gaafa koreen asmallaash komitee kan jedhamu jira. Koree hundeessatanii asmallaash komitee darraa asmallaash komitee koree jedhamu tura. Isaan kan jiraatan Finfinnee sulultaa naannoo san ta'anii walitti qabaan koree kaan isaanii immoo Bahaar Daarii sori ta'an jiran. Miirri kan jiraattota magaalaa sana keessa jiraatu baay'ee isaaniitu daa'imman hedduu nama yoo ilaalte sammuu isaanii sirrii miti daa'imman hojjaadha waan ta'aa oolu kana yeroo argan dhukaasa dhukaa oolu kana yeroo argan. Akka jiraataan kun jedhutti aanaa Darraa keessaa hidhattootni dhalattoota Oromoo baasuudhaaf haleellaa irra deddeebiin raawwachaa jiru. Ji'oota dura aanaalee godina Shawaa Kaabaa rakkoon nageenyaatti hammaatu akka Darraaf kaan keessa yeroo torban lamatti siquuf imalaa akka turee fi uummata dubbisuuf hiree argachuu ka dubbatu dargaggoon hojii tola ooltummaan beekamu Daani'el Gammadaa yookaan kara deemaa ajjechaa sukkanneessaa dargaggoo Darajjee irratti raawwatame jedhamuu fi haala waliigalaa naannichaa irratti waayila koo Zalaalam Taaddasaaf yaada itti aanu kenneera. Kan Kamaal Huseeniitiin booddeedha kan Darajjee Amaaree kan morma kutan egaa qabachuudhaatiin fuula dura akka bineensaatti ari'anii rasaasaan rukutanii erga lukni isaa rukutamee raawwateen booda bira ga'anii harkaan qabatanii jedha. Hiriyaan isaa tokkos utuu hin qalin fuulduraa miilla isaa erga rukutaniin booddee harkaan bira ga'anii qabataniitu isa qabatan immoo tarsanii bakka Sarar Kullaa jedhamutti bakka waraanni faannoo warra bosona jiraniitii fi warra moo Amaara ta'anii mootummaan milishaa jedhamanii hidhannoo qaban bakka isaan itti walitti qabamanii jiraatan ganda sana fudhatanii deemanidha. Beessumaamaa walda bala'unnaa irra da'uuttiin jedha inni dhaabbatu takka. Isa booddee harka isaaf miilla isaa walii qabanii billaan jalqaba Kamaal Huseeniin morma kutte dhumarratti Darajjee mormataa kutte. Reeffa Darajjee maatiin argataniin awwaallanne jechuudha. Reeffa Darajjee maatiin argataniin awwaallanne. Yeroo akkam keessa ta'e yeroo isaa iyyaafatteetta tarii guyyootaa yookaan ji'anni keessa raawwate kana? Guyyoonni sun hiiqan torboota 10 miti ji'oottan darbuun isaanii. Turaniiru jechuudha. Gidduu kana miti. Bubbulaniiru. Gidduu kana miti. Maatiin sun amma namni ergasii qaqqabee gargaarsa godhee fi gama mootummaan haa ta'u nama dhuunfaatii ni jira waan hubatte jira. An dagamii kaasee haga Darraatti guyyoota 9tiif lukaan hin deeme. Guyyaa 11 ture keessatti. Anuu haga hin deeme kanatti gandoota kana hundumaa keessatti rakkoon isaanii wal qixxee waan ta'eedhaatii fi rakkoon caaluuf rakkoon xinnaaf rakkoo guddaan kamiin jedhamu. Hundum salaalee guutummaa keessa badiin amma jiru wal qixxee gargaarsa isa jedhamu irratti immoo gargaarsa fuulduraa caasaan achi keessa jiru faannoo ijaartee jirtu kun hamma diigamutti geejjibni hamma eegalutti harkamiin gargaarsi deema. So namni gargaarame namni tokko iyyuu hin jiru.
aanaa darraa namni tokko hin jiru namni gargaarame. Bosona tokko keessatti uummanni walitti qabamee gaafa iyyatu argeen ture. Naannoo sanatti ture viidiyoon sooshaal miidiyaa irra deemaa ture argiteetta yoo ta'e. Wanti sun achitti tullu guddoo uummatichi nyaachuuf afaan hin qabu, abdachuuf harkaa hin qabu, haammachuuf lafaa hin qabu. Sababni isaa maasaa irratti waan abdatu hin qabu, gombisaa keessaa nyaachuuf waan hammaarus hin qabu. Gombisaasaas maasiisaa hundumaa irraatii buqqa'eera. Inni gammoojjitti dhiyoo jiru gammoojjii akkuma ammasiin jedhee tullu guddooti masjiida sana biratti. Gandoonni baay'een immoo gammoojjii jamaatti gagguutanii jiru. Qaama hundaamoo baqatu. Qaama hidhatee jiru qaama hin baqanne hin qaban. Sababni isaa qaamni dhufu hundumtuudha. Qaamni kun dhufee si biraa nyaata. Ittiin jedhee ajjechaa jalqaba waan ta'eedhaafi manatti argannaan immoo qaamni hidhatee dhaabbatu fidinan nyaadhaannaan itti laachuun dirqama hin jiru yoo ta'e lafa fuute jira taanaan immoo jira hin kennitaaf. Uummatichi afaaniis hin qabu, harkaas hin qabu, gombisaatis hin qabu, maasaa irraatiis hin qabu akkas. Ajjechaawwan sukkanneessaa fi buqqaatii uummata naannoo darraa kan hidhattootnii fi milishoonni Amaaraa ittiin himataman ilaalchisee aanga'oota aanaa godinaa fi naannoo Oromiyaa yaada akkanuu kennan gaafannee ammatti deebii hin arganne. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas dhimmicha hordofaa jiraachuu malee ammatti ragaa guutuu akka hin qabne BBC'f ibseera. Bulchiinsa ministeera muummee Abiyyii fi hayyuun afaanii federaalizimii Dr. Milkeessaa Miidhagaa fedha aanga'oota olaanoo yoo ta'e malee rakkoon biraan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu danqu hin jiru jechuun waa'ee lakkoo Biraanuu Gammachuutti himan. Rakkoo ilaalchaa irraa kanaaf uumaa tokko wanti isaan rakkisu tokko jiru. Yoo fedhii keessi isaaniiti dhabiinsa irraa kan ka'e namootuma sadarkaa hooggansaa irra jiru keessaa muummichi ministeeraa fedhii dhabuu danda'a. Sanarraa kana naannoo Amaaraa fincila nurratti kaasaa waan akka kanaan ture. Uummanni nuti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin qabu jedhee hiriira bahee hin jiru. Jalqaba yeroo adeemsa ji'a jaha gara ji'a jaha jalqaba bulchiinsa mootummaa Abiyyi jalatti yoo yaadatta ta'e uummanni hunduu kan harka rukuteef afaan hojii federaalaa afaan Oromoo itti dabalamuun isaa beekamaadha jedhanii beekamu uummanni hunduu. Sana deeggaree fudhatee wanni uummanni waan sana jaallatee Abiyyiinis jaallatee fi afaan Oromoo itti dabalamu biyyi kun haa tasgabboofu. Hunduu afaan Oromoo barannee Oromiyaa keessa hin deemu hin barbaanna. Mootummaa federaalaa qofatti Oromoon dhufee tajaajilamuu qofatu ta'e nuufuu carraadha. Booda garuu wanni tatta'ee sadarkaa ilaalchaatiin gara ilaalcha duriitti luccaa deemuun sun adeemsi kun akka bacancaaf godhame. Maadha amma duuba kan deemsi akka dandeenye hubattanitti. Kuni rakkoo gaafii uummataa gatanii gaafii dhuunfaatti waan ce'aniif jechuudha. Ilaalchaa fi hawwii dhuunfaatti ce'anii jechuudha. Waan uummanni barbaadu tokkummaa uummanni barbaadu sana dhiisameetu gara mul'ata mataa ofiitti gaafa deebi'amu dubbiin kun hanqaaqee jechuudha. Jijjiiramni jedhamu sunis hin badee jechuudha. Gaafichi gaafii sirrii akka ta'e namni kamiyyuu namni gadi bahee morme deeggarsa guddaa godhaa turan. Bara TPLF gaafa Oromoon Finfinnee irraa qabu wal qabatee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabu jedhamee labsiin tokko akka bahu. Labsicha keessatti afaan hojii mootummaa Finfinnee na yaadadha. Afaan hojii mootummaa Finfinnee afaan Amaariffaa afaan Oromoodha jedha labsicha keessatti. Labsiidha wanti kun konstituushinii jijjiiruun gaafata. Afaan hojii mootummaa Finfinnee afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa ta'a jedha. Amma mee rabbii jedhe mootummaa Abiyyi maaltu ta'u akka inni Finfinnee sana kun Finfinnee fedha mootummaa federaalaa Finfinnee irratti afaan hojii mootummaa Finfinnee afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa ta'a jedhanii labsii baasu. Seeratu isaan dhowwamu, seera yoo ta'e harkaa paarlamaa jira. Maaltu isaan dhowwamu? Yoo jibbinsa irraa yookaan immoo ilaalcha hamaarraa kan ka'e yoo ta'e malee Finfinnee irratti har'a sarara kana paarlamaa isaa waamee afaan hojii mootummaa Finfinnee afaan lama ta'eera. Dhugaa dubbachuuf leejitimasii isaanii dabala malee afaan Oromootu afaan hojii Finfinnee ta'ee fincilli Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti hacuuccaan Oromoo irratti gahaa jiru silaa hin dhaabata sadarkaa seeraatiin. Gaaffii marii biyyaalessaa naannoo Somaalee irraa walitti qabaa ture kan jedhu koomishinichi marii biyyaalessaa fi socho'u suni gaaffii tokko naannoo Somaalee irraa dhiyaate afaan hunduu irratti walii galuu an tokko isa tokko hin caalle afaan Ingiliffaa afaan hojii yookaan akka afaan biyyaalessaa ta'utti dhiyeessani. Kabajamtoota keenyaa nu boo'uu malee boochisuu waan hin beekneef nu loluu malee nu lolchiisuu waan hin beekneef nu hundattuu dandeettii waan takkaallee hin qabnu jechuudha. Baay'ina yoo qabaannee sadarkaa tokkoffaa irratti argamna akka biyyattii saniititti. Wanni jechuu barbaade yeroo ammaa kana keessatti naannoo kam keessaayyuu uummanni Oromoo socho'uu hin danda'u. Naannoo kam keessa Oromiyaa keessa waan Oromiyaa keessaan alatti Oromoo ilmi Oromoo tokko naannoo kam keessatti socho'uu hin danda'u. Maaliif socho'uu hin dandeenye?
Mee fakkeenya yoo fudhatte naannoo Amaaraa keessatti Oromiyaan takka abbaa takka argachuu hin dandeessu. Keessa deemuus hin dandeettu. Jiraachuus hin dandeettu. Ni qalamtaa yookaan ni ajjeefamtaa waan tokko baqaati wama sii dabra jechuudha. Kanaafuu isaan waan nurra dalagaa jiran mee walumaan haa ilaallu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Kalee maaltu nurra dalagamaa jira guyyaa deengadda maaltu nurra dalagamaa jira achi duras maaltu nurra deemaa jira. Maaliif diinni nutti asii jaba baasa maaliif diinni nu waraanaatiin jira maaliif diinni albeedhaan nu qalaatiin jira durillee nu qaluu ture har'as numa qalaa jira. Kaa duriitii boonna ammas numatti jirti. Maaltu nu barbaachisa Oromoo maaltu nu mala kamtu nu mala mee walumaan haa laallu yaa kabajamoota jaalatamoota kabajamtoota ijoollee qeerroo Oromiyaa nu hanga namii albeesirra kaayee akka hoolaatitti si qalu teettee hin eegin hanga namii gabbuusee si qalutti teettee ofirraa hin eegin mootummaan kun wamaa si hin ba'u mootummaa uummata kana diina kan keessirraa deebisuu miti daangaa kan keessittu kabachiifata. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni yeroo ammaa kana dhagaatiin jiru hedduu garaa na nyaata. Waan garaa nama nyaataati waan garaa nama hadoochaati. Waan ta'uu malle nurratti ta'aatiin jira. Waan ta'uu malle nurratti dalagamaatiin jira. Yeroo ammaa kana waraanni fiinxaleeyyii Amaaraa Oromiyaa keessa seenee uummata Oromoo qaqqaluun maaliif? Oromiyaan eessa jirti? Qeerroon Oromoo eessa jirti? Diinni waraanni mootummaa diinni hanga nurratti qalaa jiru hanga nurratti dalagaa jiru kana mootummaa wanni sirraa eegaatu hin jirtu. Ufumaa tokko taatee diina kan kee ofirraa cabsachuu si barbaachisu. Kan biraa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya diinni nu qalaa jiru sun eenyu? Maaliif nu qala? Eenyuun nu qalchiisaatiin jira? Maaliif daangaa keenya seenan maaliif daangaa keenya saamanii maaliif nama keenya qaqqalan? Maaliif nu barbaachise? Haaloo hoo akkamitti baanna? Ilma namaa jechuun nama haaloo baate nu haaloo baachuu hin dandeenyu boo'uu malee boochisuu hin beeknu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota qeerroo Oromiyaa kasi qalaas jiru sun kan diina kan keeti kasi keessa taa'ee si dhiiga si dhugaatiin jiru kunis diina kan keeti akkamitti daangaa keesseenee si qala akkamitti hin kafalle akkamitti hin kafalchiifanne akkamitti keessa taa'ee sirratti dalaga. Yeroo ammaa kana fiinxaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa keessa seentee Oromiyaa qaqqalaatiin jirti. Way hoolaadhaa ilmi namaa. Haya kasi keessa taa'u kun maali? Amaaraa miti? Maaliif hin qalle kana? Maaliif dhukkee irraan kaafne? Maaliif hin gubne? Maaliif hin faccifne? Maaliif nu keessaa hin baafne? Nun feenu Amaaraa? Yaa uummata Oromoo wallaalummatti isinitti taphatamoo doofummaadha moo jazbummaadha moo maali wanni kun ka jedhu mataa yaada keessa nama galcha. Dhugaa dubbachuu fi saba Amaaraa takka yookaan saba biraa takka gisee ajjeefte sabuma kan kee achi jiru sanirraa kafalatan jechuudha. Naannoon kamiyyuu akkasi kafalatte akkasi haaloo baati jechuudha. Uummanni akkasitti haaloo sirraa baha jechuudha. Atiin garuu isaan achiis ajjeesan asiin si keessa ta'an jechuudha. Maaliif kun barbaachisa? Maaliif si barbaachisa? Naannoo keessa xaragii baasees keessa. Nun barbaachisu nu wajji jiraachuun nu wajji taa'uun nun barbaachisu. Nu wal taa'anii morma keenya qaqqaluun maaliif nu barbaachisa? Nu keessa taa'aa nu wajji nyaata nu fakkaachaa lafa teena saamaa dachii teenarra taa'anii nu qaqqaluun maaliif nu barbaachisa? Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kabajamtoota ijoollee Oromoo qaqqaali. Ni wallaaltan moo ni doofomtan ni sodaattan wayi waan nama salphisaati wanni kun waan sheemiiti waan ilmi namaa dubbachuu hin dandeenye. Oromiyaa akka biyyattii Itoophiyaa san keessa sadarkaa tokkoffaadhaan baay'inaan sadarkaa tokkoffaa irra jirti. Abbaan lafaatii takka Oromiyaatitti. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Garuu namni isiin sodaatu waan ajaa'ibasii ta'e. Maaliif kun? Boo'uu malee waan boochisuu hin beekneef. Doofummaan takka yookaan gowwummaan takka namni harreessi godhatee hanga si fe'atu takka. Ba'aa tan ofirraa lafa kaa'e. Ba'aa sirra jira. Jazbummas sirra jira. Sodummas sirra jira. Waan takka baruu hin fedhin. Diina kan keetti akka diina keetitti ilaali. Ka ollaa keetiisis ka achi sirra dalagaa jiru kunis ka asii wajji taa'aa jiru kunis diina kan kee ta'uu beeke. A'oo waraabessaa garaa jalaa wajji qawwitti jirti. Oromummaan akkasitti. Garuu eegii kana taate maaf ofirraa hin baasne maal ofirraa hin kaasne maaliif haloo hin baane hanga diinni dhufee daangaa kee seenee daangaa kee qalaatu hin jiru. Haga nama qalaatu hin jiru. Fannoo yoo siyaasaadhaaf kabaatu taate uummata nagaa uummata raayyaa maaliif itti? Mootummaa qofaa maal waliin waraanne? Maaliif uummata nagaa fitti?
Amaarri nu keessa jiru uummata nagahaati nagaha wajji jiraachuu jirra. Fannoon sun siyaasaadhaaf baate aangoo qabachuudhaaf baate irreedhaan mootummaa wal waraanuuf baate maaliif mootummaa wal waraanne uummata nagahaafitti siyaasaanis Oromiyaa lafaa balleessuudha. Kana bari akkasuma Amaarris Oromiyaa lafaa balleessuu deemame nulleen Amaarri nu keessa jiru lafaa balleessina. Hin dandeenyu waliin jiraachuu. Kana booda waliin jiraachuu hin dandeenyu. Oromiyaa isin diqaalota haadha keessanii wallaahi Oromiyaa maaliif jennee wajji jiraanna isa. Isin uummata nu keessa jiru kana maaliif nurraan baasne? Maal nu biraa guura? Maal nu biraa godhata? Maal nu biraa guurate dhiiga keenya dhugaatiin jira? Maal nu keessa saama? Uummata keenya qaqqalaa, uummata keenya ajjeesaa, uummata keenya saamaa nu wajjin jiraachuun